humna waaqummaa kee arganii kan beekanii oolchaadha haa jedhanii humna dandeettii kee arganii kan beekanii oolchaadha haa jedhanii. Biyya keessaaf biyya alaa teessanii dubbii sagalee Waaqayyoo kana dhagaa kan jirtanii nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u jechaa ani maqaan koo lallabaa wangeelaa Daawit Malaakuu kanan jedhamu waldaa warra wangeelaa Makana Yesuus Calalaqii keessaa tajaajilaa kanan jiru yeroo ammaa kana immoo mata duree Waaqayyo oolchaadha kan jedhu waan Hafuurri Qulqulluun laphee korra kaa'ee waliin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo keessaa Daani'el boqonnaa 6:27 irra kan jiru mee iddoo kana nan dubbisa. Inni Waaqayyo oolchaadha of galchaadha, inni bantiiwwan Waaqaa keessatti lafarrattis milikkitoota in argisiisa, dinqiiwwan in hojjeta. Daani'el harka leencotaa keessaa inni oolche isaadha jedhee ameen. Waaqayyo oolchaa gaafa jedhamu oolchuu Waaqayyoo namni jireenya isaa irratti bara isaa irratti karaa isaa irratti oolchaadha gaafa jedhamu namni waa baay'eedhaan oolchaa jedhee haasa'uu danda'a. Garuu kan nama dhibu namoonni haala adda addaan in oolla jechuudhaan karaa adda addaa haala adda addaan hin qopheeffatu. Garuu oolchuun ni jedhamu kun Waaqayyo oolchaadhaan ni jedhamu kun Waaqayyo ofiisaaf ofitti amanee jabina isaatti aangoo isaatti irree isaatti amanee ani oolchaadha kan jedhu kun kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo baay'eetti in arganna. Daani'el 6:20 irraallee sagalee kan argachuu dandeenya. Waa'een dubbii Waaqayyoo gara Daani'el gaafa dhufu Waaqayyoon amanatee Daani'elii warra Ibrootaa keessaa qomoo Ibrootaa keessaa kan ba'e booji'amee biyya boojuu Baabiloon keessa utuu jiraatu rakkinoonni haalonni namatti hin tolle haalonni ulfaataan isa mudatan kan inni waaqessus waaqa isaa kaleessa isa fuudhee ba'e xinnummaa isaa ijoollummaa isaatti kan isa kaleessa gargaare har'as kan nama dhibu rakkinoonni Daani'elin dhufanii qabatan wanta biraa godhee jennaan miti, rakkina biraa uumee jennaan miti. Daani'el utuunni waaqessu utuunni Waaqayyoo isa kan isaatii waaqessu lolli guddaan rakkinni guddaan isa irratti ka'uurraan kan ka'e Daani'el dabarfamee illaatame rakkina ulfaataatti qorumsa ulfaataatti dhiphina ulfaataatti Daani'el dabarfamee illaatame. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo dursee Daani'elii wajjin jiraachuu isaarraan kan ka'e rakkinoonni isatti dhufan qormaanni isatti dhufan dhiphinni isatti dhufan hundumtuu Daani'eliin harka laachisuu hin dandeenye. Sababni isaa oolchaa isa ta'e of galchaa isa ta'e gargaaraa isa ta'e abdii isa ta'e humna isa ta'e jabina isa ta'etu guddummaa isaan irree isaan isaa wajjin waan jiruuf Daani'elii rakkinoota isatti dhufan kana haalota isatti dhufan kana qormaata isatti dhufan kana hunduma isaatti harka laachuu hin dandeenye. Sababni isaa geggeessuu harka Waaqayyootu isaa wajjin jira, irree Waaqayyootu isaa wajjin jira, jabina Waaqayyootu isaa wajjin jira, aangoo Waaqayyootu isaa wajjin jira, guddummaa Waaqayyootu isaa wajjin jira. Warri booji'amanii biyya boojuu jiran kana keessaa Shaadiraaq, Meeshaaq, Abdineegoon booji'amanii jiru, biyya boojuu Baabiloon keessa jiru. Haa ta'u iyyuu malee biyya boojuu keessa jiru boojuu sana keessatti kan hirmaate Waaqayyo ani jabaadha jedheen biyya boojuutti isaanii wajjin mul'ate irree isaa aangoo isaa guddummaa isaa in mul'ise Waaqayyo. Har'as waanan jedhu sagaleen dubbii Waaqayyoo kun warra ooluu barbaadaniif jireenya namaa bara namaa dhala namaa ba'uu namaa hojjechuu namaa kan oolchu eenyu miti, jabina aangoo miti, beekumsa bara dheerina muuxannoo miti, kan nama oolchu Waaqayyoodha. Daani'eliin akkas jedhe mootiin yaa Daani'el hojjetaa Waaqayyo kennatittuma fuftee waaqessi oolchuu danda'eeraa jedhee hin gaafate. Daani'elis akkas jedhe yaa mootii bara baraan jiraadhu Waaqayyo ergamaa isaa ergee na oolcheera. Leenci homaa na gochuu hin dandeenye. Haalli natti dhufe kun rakkinni natti dhufe kun homaa na gochuu hin dandeenye. Bara baraan jiraadhu yaa mootii ani jira jedhe. Ani hin duune, ani hin cabne, ani hin nyaatamne. Leenca naaf qophaa'e hin nyaatamne. Ijoolleen sunis sadan isaaniis kan isaaniif qophaa'e abidda boba'aadha. Harki isaanii hidhamaa, miilli isaanii hidhamaadha. Garuu kan nama dhibu 3 ta'anii keessa bu'anii 4 ta'anii garuu keessaa ba'u. Rakkinni gurguddaan jireenya kee irra ga'uu danda'a, mana kee irra ga'uu danda'a, dirreeti irra jirtu irratti sirra ga'uu danda'a. Ati qofaadha jechuu dandeessa, ani homaan qabu jechuu dandeessa, ani firan qabu jechuu dandeessa. Warra dubbatachuu hin dandeenyeef Waaqayyotu isaaniif dubbata. Afaan ta'ee isaaniif dubbata, itti gaafatamaa ta'ee isaaniif dubbata. Waaqayyo ilmaan namaaf
baroota keessatti nama fuudhee ka'een galaana nama nyaachisu, nama fuudhee ka'een abiddatti nama laatu, nama fuudhee ka'een bineensatti nama laatu, nama fuudhee ka'een haala sodaachisaa barichaatti nama laatu. Waaqayyo irreesaa aangoosaa Daani'eliif hin mul'ise. Leenca akkas jedhe ani humna hin qabu jedhe. Daani'eliin nyaachuudhaaf ani humna hin qabu jedhe. Daani'el irra humna tokko jira, humna sodaachisu tokkotu jira. Sodaachisu harka Waaqayyoo, sodaachisu aangoo Waaqayyoo. Daani'el jireenya isaa irratti bara isaa irratti hin arge. Mootiinis akkas jedhe amma yeroo kanaa booda namni mootummaa koo keessa jiraatu, geggeessummaa koo jala kan jiran, harka koo jala kan jiran Waaqayyo isa kan Daani'el duwwaa sodaatu, isaaf isa ollatu. Inni oolchaadha, inni of kalchaadha, inni bara baraan jiraataadha. Mootummaan isaa mootummaa irraafamneedha jedhee hin dubbate. Dhuguman jedha arras obboloota koo haala adda addaa sin marsee jiru, dhiphina mana kee marsee jiru, dhiphina jireenya kee marsee jiru, biyyatti jirtu fagoo jiraadhu, dhiyoo jiraadhu, dhukkubaan marfamtee kan jirtu, haalota adda addaan marfamtee kan jirtu, jireenyi kee marfamee kan jiru, manni kee marfamee kan jiru, du'aan marfamtee kan jirtu, dhiphina ulfaataatti galtee kan jirtu, yoom narraa ka'a jireenya koorraa mana koorraa yoom ka'a kan jettu harka Waaqayyoo, oolchuu Waaqayyoo jireenya kee irratti argita. Haalota gurra namaatti hin tolle yoo dhageesseyyuu oolchuu Waaqayyoo mana kee irratti argita. Oolchuu Waaqayyoo horroonni Waaqayyoon hin beekneyyuu sirratti hin argu. Daani'eliin akka jedhe Waaqayyo isa kan Daani'el duwwaa sodaatu isaaf isa ollatu jedhe mootiin. Sababni isaa dubbiitu jijjiirame, caaffatatu jijjiirame, labsii labsiidhaan kan jijjiiru, labsii labsiidhaan kan iddoo isaa dhimamsiisu. Waaqayyo irreesaan, aangoosaan, gooftummaasaan hin mul'ate. Haala sin marsee gararraa, haala sin itti ulfaate gararraa harka Waaqayyo isa jabaa, irree Waaqayyo isa jabaa ofirratti yommuu siftan Waaqayyo sin oolcha. Oolchaadha gaafa jedhamu Waaqayyo maal nama oolcha gaafa jedhamu hafuura namaa oolcha, foon namaa oolcha, lubbuu namaa oolcha, jireenya namaa oolcha, du'arraa nama oolcha, badiisa namatti dhufe rakkina ulfaataa du'a yeroo maleerraa nama oolcha. Waaqayyo oolchuusaa argineerra, jarreen kana irratti oolchuusaa argineerra. Hafuurri inni oolchu, harki inni oolchu akkas jedha dubbii Waaqayyo gaafa dubbatu Ermiyaasii 39:17 akkas jedha. Ati waan na amanatteef gaafas ani sin oolcha harka warratti sodaattutti sin kennu jedhe. Ermiyaasiin akkas jedhe ani sin oolcha harka warratti sodaattutti, harka warratti kallattii kamiin jireenya kee balleessan, bara kee balleessan, nagaa kee balleessuudhaaf warra xiyyeeffatan, warra kallattii kamiin dhiphina kee eegan, warra salphina kee eeganitti dabarsee sin laaddu. Isaaniin si oolcha, harka isaanii si oolcha jedhe. Sagalee Waaqayyo gaafa dubbatu Faarsaa 3:4 kaasee ani jireenya kee awwaalamuu nan oolcha jedha. Waaqayyo oolchaadha, bara baraan inni oolchaadha. Iyyoobii 5:19 irraa akkas jedha rakkina jaarraa si oolcha, isa torbaffaa hamaan sin tuqu jedha. Gaafa dubbatu rakkina jaarraa si oolcha, isa torbaffaa immoo hamaan si tuquu hin danda'u, si miidhuu hin danda'u jedha. Oolchuu Waaqayyoon kallattii kamiin haala kam keessatti namni haala adda addaan in oolla jechuu danda'a. Qabeenya isaa amanateen, beekumsa isaa amanateen, fira jabaa amanateen, fagoorraa dhiyoorraa fira qabu amanateen, hangafa isaa amanateen nan oola jechuu danda'a. Garuu kan nama dhibu ooluu kan hin dandeenye, namni nama oolchuu kan hin dandeenye, jabinni oolchuu kan hin dandeenye, meeshaan sagalee qabu meeshaan sagalee hin qabne oolchuu kan hin dandeenye, kan nama oolchu garuu Waaqayyoodha. Baroota darban keessa rakkinoonni ulfaatan, dhukkubii ulfaatan gaafa akka biyyaatti akka addunyaatti gaafa biyya keenya irra buufate Waaqayyo orra isaa amanate, orra gara isaa laale, orra isaa toflaate, du'a hamaatti, rakkina hamaa sanatti, sodaa hamaa sanatti dabarsee hin laanne. Mana nama baay'ee cufaatti kan hambise, qabeenya dhabanii miti, mana nama baay'ee cufaatti kan hambise, meeshaa gahaa dhabanii miti, garuu ooluu hin dandeenye, jalaa ooluu hin dandeenye, dhukkuba hamaa jedhame sanarraa ooluu hin dandeenye. Arras waa tokkon jedha jabina kee amanatin, irree kee amanatin, warra irree isaanii amanatan, warra jabina isaanii amanatan, jabina isaaniitti Waaqayyo isaan laateera. Warra qabeenya isaanii amanatan, jabina isaaniitti Waaqayyo isaan laateera. Dhumarratti garuu itti nu ajjeesu. Egaa har'a obboleessa koo, obboloottan koddoo jirtan, lafa jirtanitti Waaqayyoon amanadhaa. Qabeenya keessan miti, beekumsa keessan miti, baay'ee beekuu keessan miti, jirra isa jedhamu, ammayyummaadha isa jedhamuun ooluu hin dandeessu. Kan Waaqayyo si oolchu bara baraan inni oolchaadha. Inni jireenya namaa oolcha waan ta'eef. Egaa har'as waanan jedhuun qaba, dhaamsan sii qaba. Obboleessa koo fagoo kan jirtu, obboleetti koo dhiyoo kan jirtu,
amma haala daddaan fagaattee kan jirtu nan oola jettee nan ba'a jettee nan hafa jettee kallattii kamiin darbuu nan danda'a jechuu dandeessa. Lagati darbuu hin dandeenye biyyatti darbuu hin dandeenye tokkotu jira. Haala ulfaataa rakkinoota ulfaataa keessa kan ittiin si dabarsu Waaqayyo ani oolchaadha siin jechaa jira. Guddummaa isaa irree isaa amanadhuu ba'i. Rakkina ulfaataa balaa ulfaataa rakkina namatti dhufu miidhama namatti dhufu keessaa harki Waaqayyoo butee si baasa. Akkas jedha namni Waaqayyo Isaayyaas 91 irraa gaafa dubbatu Waaqayyo oolchaadha. Inni maasaraa kooti inni oolchaa kooti. Xiyya halkan namatti gadhiifamu sin argatu. Xiyya hamaan si oolcha. Dhukkuba deemaa saafaa namatti dhufuun si oolcha. Harka kootiinan si golbooba jedha. Golboobu harka Waaqayyo ani siin maasaraa keen siif ta'a jedha. Daawit gaafa dubbatu Waaqayyo tiksee kooti ani homaan nabu inni marga lalisaa keessa kan boqodhu hin godha jedha. Warra tissu Waaqayyo warra eegu Waaqayyo amaatti dabarsee laatu harka isaa keessa jiru waan ta'eef isatu hedduu isaaniiti waan ta'eef warri Waaqayyo isaan tissu sodaa malee jiraatu waan ta'eef namoonni Waaqayyo kanaan dura darban kallattii kamiin Waaqayyoon amanatanii ba'an Waaqayyo isaan gargaara. Waaqayyo jireenya isaanii gargaara. Waaqayyo bara isaanii hin gargaara. Egaa arras waa tokkon jedha bara kana keessa kan ittiin oollu dooniin ittiin oollu Nohiin Waaqayyo gaafa oolchuu barbaade bidiruu tolchadhu kan ittiin ooltu rakkina dhufaa jira miidhama dhufaa jira dhalootatti rakkina dhufaa jira dhaloonni kun kan ittiin darbuu kan hin dandeenye tokko rakkina dhufaa jira bishaanni biyyichan balleessa bishaan badiisaan fida ati garuu kan ittiin ooltu markaba tolchadhu bara kana keessa. Dhaloonni maal godhachaa jira? Dhaloonni maal tolchachaa jira? Dhaloonni maal hojjetachaa jira? Ooluudhaan maal hojjetachaa jira? Samiitti ol ba'uudhaan ooluun hin danda'amu. Fagaatanii ooluun hin danda'amu. Jabina meeshaan ooluun hin danda'amu. Har'a markaba nuyi tolchannu sagalee Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Akka dubbii isaatti jiraachuudha. Dubbii isaan rakkina barichaa, miidhama barichaa, dhukkuba barichaa, hamaa barichaa, balaa barichaa kan ittiin oollu Waaqayyo bidiruu Nohiif qopheesse. Har'a immoo sagalee isaa jireenya keenyaaf qopheesseera. Isa kana keessa jiraannu sagalicha keessa jiraannu sagaleen Waaqayyoo hin oolcha hin of kalcha. Mootichi akka jedhe inni dhugumaan oolchaadha of kalchaadhas jedhe. Haleluuyaa! Waaqayyo oolchaadha. Egaa mana kee oolcha. Du'a marsee jiru rakkina marsee jiru qorumsa marsee jiru dhiphina marsee jiru hin oolcha. Nama Waaqayyoo Nohiidhaan akkas jedhanii dhaloonni sun nuubbanii gaafa jedhanii Nohi garuu kan nama dhibu markabatti erga galee qilleensa'uu jalqabe roobi hamaan bubbii hamaan lola hamaan lola'uu jalqabe. Nohiin garuu Waaqayyo dursee rakkina sana jalaa oolchuudhaaf qorumsa sana jalaa oolchuudhaaf haala mijeesse iddoo qopheesse. Nohiin oolchuu barbaade horroota isaa wajjin jiran illee oolchuu barbaade kormaaf dhalaa markaba kanatti galchi isaan isa oolanii jedhe. Waaqayyo akkuma dubbatee ture Nohii wajjin dhimma qabu hin xumure rakkinatti dhufe qorumsatti dhufe haadhota isatti dhufan hundumaa keessatti Waaqayyo jiraachuu isaa hin mul'ise. Arras jiraachuu Waaqayyo horri beektan mana keessan irratti jiraachuu Waaqayyo horri beektan Waaqayyo jireenya keessan hin oolchaan jedhen. Daawit akkas jedha gaafa dubbatu yeroo rakkinni natti dhufu yeroo qorumsi hamaan natti dhufu yeroo balaa hamaan natti dhufu inni suuqa godoosaa keessa na kaawwata rakkinichi yeroo darbu kattaatti immoo galataan ol baasa jedhe. Daawiti rakkinoota gurguddaa ooleera haalota gurguddaa ooleera haalota isatti dhufan baay'ee ooleera. Kana keessatti Daawit akkasittiin jedhe ati bodee kee amanattee billaa kee amanattee natti dhufta ani garuu maqaa Waaqayyoo amanadheen sitti dhufa jedhe. Namni hojjaa guddaa fi dheerina dhundhuma jaaftaakkuu qabu gaafa inni itti roorrise gaafa inni Gooliyaad gaafa inni itti roorrise akkasittiin jedhe ati eeboo kee billaa kee amanattee natti dhufta ani garuu waan ittiin sitti dhufuun qaba. Inni immoo isa oolchuudha inni immoo isa jiraachisuudha inni immoo isa hambisuudha. Ani garuu waa tokkoon qabadhee sitti dhufa maqaa Waaqayyoon qabadhee sitti dhufa. Daawit isa kana amanate rakkina isatti dhufe irratti lola isatti dhufe irratti haalota isa marse irratti haalota jireenya isaatti ulfaate irratti isa kana fudhatee ba'e maqaa Waaqayyoo fudhadheen sitti ba'a jedhe. Har'a waa tokkon jedha maqaa Waaqayyoo fudhadhuu ba'i biyya adda addaa deemuudhaaf xiyyaaraan gaafa deemtu konkolaataan gaafa deemtu galaanarra gaafa deemtu maqaa Waaqayyoo amanadhuu ba'i. Maqaa Waaqayyoo si oolcha maqaa Waaqayyoo si geggeessa jireenya kee geggeessa mana kee geggeessa foonitti hafuuratti geggeessaa jireenya kee ta'a Waaqayyo. Haleluuyaa! Si oolcha Waaqayyo inni oolchaadha
of kalchaadhas waaqayyo maqaan waaqayyo keenya bara baraan haa eebbifamu. Abboota Firdii boqonnaa 7 irratti Geediyooniin akkasittiin jedhe waaqayyo namoonni si wajjin jiran baay'atanii waan jiraniif gara lagaatti geessi ittiin jedhe waaqayyo. Yeroo kanatti Geediyooni namoota 22,000 gara manaatti akka galaniif ammas namoonni si wajjin jiran kun baay'atanii waan jiraniif gara lagaatti geessi ittiin jedhe waaqayyo. Geediyoonis gara lagaatti geesse. Namoota 10,000 keessaa gara lagaatti gaafa geessu warri harka isaaniitiin arraba isaaniin bishaan dhugan 300 duwwaadha. Warri hafan garuu jilbeenfatanii jilba isaaniin bishaan dhuganii warra kana gara manaatti deebi'anii warra 300 kanaan ittiin harka warra Miidiyaaniin loltee mo'achuu dandeessa isaaniin si oolchaa ittiin jedhe waaqayyo. Geediyoonis gara manaatti deebise warra garaa sodaatoo qaban warra laphee sodaatoo qaban gara manaatti galanii anoo namootuma 300 kanaan si mo'achiisuuf lolee warra Miidiyaan horroota kallattii kamiin horra jireenya kee naannoo kee marsanii jiran horra kanaan ani isaan kanaanan si injifachiisuu danda'a jedhe waaqayyo. Baay'ina loltuutti naman waaqayyo jabina namaatti naman waaqayyo jabina meeshaatti naman waaqayyo jiraachuu irreesaan jiraachuu aangoosaan guddummaa isaatti amana malee kaleessas amanameen biiftuu dhaabee inni lolaa ture kallattii kamiin rakkinoota adda addaa waan naabu dhaabee siin lolee si moosisa. Amanadhu harka waaqayyo. Ati dubbii kana dhagaa kan jirtu sireen fira kan siif ta'e akka nama biddeen nyaatutti qoricha kan nyaachaa jirtu waaqayyo humna dhukkubaa kana irratti irree isaa mul'isee humna du'aa irratti irree isaa mul'isee sin oolcha jechaa jira. Haleluuyaa! Waaqayyo jireenya keef mana keef da'oo amansiisaadha. Boris har'as bara baraan inni isa si oolchuudha. Inni isa jireenya kee oolchuudha. Jireenya kee awwaalamuurraa jireenya kee umurii maleessatti cabde hiriyyaa biraa kan hafte kallattii kamiin haalaan daangeffamtee kan jirtu haala daangeffamte kana keessaa waaqayyo butee si baasa. Haala si qabee jiru kana keessaa waaqayyo jireenya kee butee hin baasa. Amanadhu irree isaa amanadhu amma yeroo kana sagalee kanaan ergaa kanaan haala keessa jirtu kana keessaa waaqayyo butee si baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:5 irraa namicha waggaa 38 dhukkubsate tokko argina. Innis firan qabu nama isa gargaaru hin qabu. Galaana sana bukkee hin ciisa ture. Raafama bishaanichaa in eeggata ture. Namoonni dhufanii akka fira qabanitti akka ol beekanitti dhufanii fayyanii keessa bu'anii hin galu turan. Inni garuu gatii nama hin qabneef waggaan 38 ansaa bara dhukkubaa bara gadadoo bara yaaddoo ture. Kanaan jireenya isaa umurii isaa guutuu achitti kan dabarse guyyaa keessaa guyyaa tokko guyyaan kan isaa ta'e guyyaan sunis guyyaan itti hiikamee guyyaan itti furamee guyyaan itti nagaadhaan gara mana isaatiitti galuudha. Kan galurrayyuu kan siree isaa baaddatee galuudha. Guyyaan isaaf yeroon isaa haalli isaa waliin madaalu. Garuu guyyaa keessaa guyyaa tokkotu isaaf ga'e. Guyyaan itti hiikamu guyyaan itti furamu guyyaan itti nagaa argatee galuudha. Guyyaatti waaqayyo deebii isaaf ta'uudha. Bara baay'eef dhiphatteetta, bara baay'eef rakkatteetta, bara baay'eef nama dhabdeetta, waajjira keessaa nama dhabdeetta, dirree irra jirturraa nama dhabdeetta. Waggoonni kee, baroonni kee, umurii kee guutuu achitti kan dabarsite. Haala kanaan jooraa kan jirtu waaqayyo bara sii fideera. Bara yaadatamuu, bara ol ka'uu, bara itti ilaalamuu, bara itti furamuu, bara itti oolchuu waaqayyo ofirratti argitu. Barri sii dhufeera. Namichi kuni waan hundumaan miidhamaadha. Jireenyi isaa miidhamaadha. Ikoonomiin isaa miidhamaadha. Garuu nama waan hin qabneef achi ture. Hayyuu barbaaddaa'ii jedhee gaafate Yesuus. An nama ofirraa hin qabu. Nama keessa na buusuu hin qabu jedhen raafama bishaachaan taa'ee eeggadhaa jedhe. Yesuus garuu akkasittiin jedhe. Ka'ii siree kee fudhadhu ka'ii adeemi ittiin jedheen. Namichi si'uma sana ka'ee adeeme. Gaafa waaqayyo nama furu, gaafa waaqayyo nama hiiku, gaafa waaqayyo nama gargaaru, haalota hin danda'amne, haala namatti ulfaate, haala darba nama dhowwe, fuudhee nama dabarsee jiraachuu isaa irree isaa aangoo isaa mul'isa waaqayyo. Namoonni baay'een gaafa inni siree baatee deemu akkas jedhani. Namicha kana kaleessa beennamini, seenaa isaa beennamini, jireenya isaa beennamini, isa galaana sana bukkee taa'aa ture miti. Har'a garuu eessaan dhufe, har'a garuu eessaan hiikame, har'a garuu eessaan fayyaa kan argate, fayyinni kun eessaa ta'e, iddoo kamitti biyya kamitti wallaanameetiin kan nama dhibu, kan isa wallaane, kan isa gargaare, harka waaqayyoo isa jabaadha. Har'as harki waaqayyoo inni jabaan iddootti jirtutti, biyyatti jirtutti, lafatti jirtutti, sireetirra ciisaa jirtu irratti gara kee dhufa. Iddootti keessa jirtu kana booda umuriin koo kanaan dhume, jireenyi koo kanaan dhume, barri koo kanaan dhume, gaa'illi koo kanaan dhume, kallattii kamiin umurii maleen dulloome, guyyaatu natti dukkanaa'e, jireenyatu natti addaa'e, waanan godhu wallaale, mukan qabu wallaale. Kanati jettu waaqayyo muka qabataa siif ta'a, waaqayyo wabii siif ta'a, waaqayyo abbaa siif ta'a. Abbaa foonii ofirraa dhabuu dandeessa, haadha ofirraa dhabuu dandeessa. Umurii malee
xinnummaattiin ofirraa dhabe mana kootu jireenya kootu hiikaa dhabe jechuu dandeessa. Waa tokkon jedha harka Waaqayyoo isa jabaa isa hundumaa danda'u ofirratti argita. Mana kee irratti argita, jireenya kee irratti argita, ba'uu kee irratti argita, galuu kee irratti argita, dirree irra jirtu irratti argita, dirree tajaajila kee irratti argita, karaa kee irratti argita, iddoo hundumaatti argita. Harka Waaqayyoo harka darbi jedhu argita, harka deemi jedhu argita. Namni kun deemuudhaaf sagantaa isaa miti, karoora isaa miti, garuu kan nama dhibu karoora Waaqayyoo ta'ee malee. Har'as Waaqayyoo garee warra miidhanii miti, garee warra miidhamaniiti. Waaqayyoo kallattii kamiin haala kam keessa amma yeroo kana iddoo kam jiraadhu, biyya kam jiraadhu, haalota kam keessas jiraadhu, harki Waaqayyoo biyyatti jirtu dhufa, lafatti jirtu dhufa. Waa'ee Phexrosiif mana hidhaan raafame balbala isa tokkoffaa biran darban, isa lammaffaa biras hin darban, isa sadaffaa biras hin darban. Phexrositti mul'ateen ka'ii kophee kee kaawwadhu jedhe. Phexrositti yeroo sana haalli inni keessa jiru waan keessaa ba'amu hin fakkaatu, waan keessa darbamu hin fakkaatu. Harki Waaqayyoo garuu irreesaan, aangoosaan, gooftummaasaan mul'ateen raafama guddaa tokkoon, sodaachisuu guddaa tokkoon Phexrosiin butee baase. Baroota keessatti Waaqayyo ilmaansaa karaa ittiin dabarsu qaba, karaa ittiin baasu qaba, karaa ittiin hambifatu qaba. Rakkina isaan marse, miidhama isaan marse, du'a isaan marse, sodaa isaan marse, balaa isaan marse ijoollee isaa oolchuutti beeka Waaqayyo. Egaa amma yeroo kana ergaa kana dubbii kana dhagaa kan jirtu harki Waaqayyoo iddootti jirtu keessaa butee si baasa. Haleluuyaa! Qorumsa kana keessaa, dhiphina kana keessaa, dukkana kana keessaa, nyaatamuu kana keessaa, haalaan liqinfamuu kana keessaa harka tokko ofirratti argita. Inni immoo harka Waaqayyooti. Ani sin baasa kan jedhu, ani abdii keeti kan jedhu harka karaa sitti agarsiisu argita. Harki karaa sitti cufuu baay'ate harka si dabarsu tokko argita. Irree si dabarsu tokko argita. Haala qabamte kana keessaa Waaqayyo butee si baasa. Iddoon jiru kana namni dhufuu hin danda'u, namni na baasuu hin danda'u, biyyi na baasuu hin danda'u jechuu dandeessa. Iddoo jirtu teessee harka kee Waaqayyootti qabdee Waaqayyochi keessaa akka inni butee si baasu yoo amanatte Waaqayyoo haala kana keessaa butee si baasa. Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaastanii hanga dhuma isaatti gaafa laaltaniin waa'ee mootii Heroodis dubbata. Mootii Heroodis amalli isaa, hojiin isaa balleessuudha, cabsuudha, miidhuudha waan ta'eef bara Yesuus dhalate kutaa biyya Yihuudaa mandara Beetelemitti yeroo inni dhalatetti namoonni baabiiftuuti mootiitu dhalate, mootii Yihuudaa ta'e kan dhalate eessa jira jedhanii gaafa isaanii yaafannoodhaan biyya fagoodhaa isa barbaacha gaafa dhufanii mootiin Heroodis akkas jedhe, mootiin na caalu eessa jira, eessatti dhalate, anis dhaqee isaaf nan sagadaa jedhe. Garuu kan nama dhibu kaayyoon mootii Heroodis isaaf sagaduudhaan miti, Yesuusiidhaan harka fuudhuudhaan miti, gammachuudhaan miti. Kan inni yaade, kan inni murteesse balleessuudhaaf, ajjeesuudhaaf, miidhuudhaaf waan ta'eef isa kanaaf eessatti akka dhalate innis baruu barbaade. Garuu kan nama dhibu Heroodis gaafa dhalachuu Yesuus dhaga'e raafama guddaa, sodaa guddaatti gale, abdii kutannaa guddaatti gale, Yerusaalem guutummaanis raafamatti gale. Yesuus gaafuma inni dhalate mootiin kun yaaddootti gale. Sababni isaa mootiin dhalate kun mootii qajeelummaa, mootii nagaa, mootii firdii qajeelalaatu waan ta'eef akka inni yaadetti, akka inni karoorsetti waan isaaf hin taaneef Yesuus dhalachuu isaatti hin tolle. Haa ta'uyyuu malee inni dhalootaaf wabii ta'e dhalate kun, inni dhalootaaf abdii ta'e dhalate kun, inni dhaloota dukkana keessaa, miidhama keessaa, du'a keessaa, dhukkuba keessaa baasuuf dhalate kuniin irratti ka'eetu karaa ittiin lubbuu mucichaa balleessu hin barbaada ture. Ergamaan Waaqayyoo garuu abjuutti Yoosefitti mul'ateen lubbuu mucichaa kan barbaadu waan jiruuf biyya kana keessaa fudhadhuutiin biyya Gibxiitti gadi bu'ii ittiin jedheen. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyoo akkaataa barbaadeen, haala barbaadeen ijoollee isaa lafa dhossee hambisu, lafa dhossee guddisu qaba. Amma mootii Heroodis biyya qabateen amma inni biyya bulchutti biyya Gibxii keessa turani. Yoosefii, Maariyaam, Yesuus biyya sana keessa turan. Ergamaan Waaqayyoo amma abjuutti Yoosefitti mul'ateen inni lubbuu mucichaa barbaadu du'eera waan ta'eef amma fudhadhuuti biyya Israa'elitti deebi'eedheen. Sababni isaa amma iddoodhaa ka'utti, amma ni duutti Waaqayyoo ijoollee isaa, ilmaan isaa iddoo dhokfatu qaba waan ta'eef Yoosef achi keessa dhokatan. Yeroo dhokachuu kana keessatti harki Waaqayyoo
biyya sana keessatti lafa isaan jiranitti isaanii wajjin ta'ee irree isaan aangoo isaan gooftummaa isaan geggeessa ture. Arras in amanta yoo ta'e harki Waaqayyoo haala kam keessa oolchuu isaan irree isaan gara kee hin dhufa. Mootiin Heroodis Yesuusin balleessuudhaaf kan inni kaayyeffate yeroo hundumaatti labsiin ni labsu. Labsiinsaa labsii sobaa ta'eetu Waaqayyo hojii isaa fi kaayyoo isaa ergamanni ka'eef xiyyeeffannoonni ka'eef Waaqayyo duraa hin fashaleesse. Har'as waa tokkon jedha Waaqayyo orra isa amanataniif orra maqaa isaa waammataniif lafa dhussee isaan oolchuu qaba, biyya isaan oolchuu qaba, dachee isaan oolchuu qaba. Ba'uu boqonnaa 2 lakkoobsa 8 irraa kaasnee gaafa laallu bara Museen dhalate keessaa labsii tokkotu ture. Labsiin ba'e kun ijoollee dhiiraa ta'e kan dhalatu ijoolleen akka dhumaniif ajaja ba'e. Ajajni ba'e kun immoo mootii biraa waan ba'eef ajaja diigamu miti, ajaja haalamu miti. Mootii biraa ba'e waan ta'eef mootiin kunis kallattii kamiin ijoolleen birootaa akka isaan badan ijoolleen dhiirotaa ta'anii waan dhalatan akka isaan badanii fi labsii kana baase. Labsiin kun mootii biraa ba'u malee Waaqayyo biraa garuu labsii jiraachisuutu ba'e. Har'as Waaqayyo kallattii kamiin jireenya dhala namaaf yaadaaf akeeka kaayyoo waan qabuuf deessiftoonni suni akkas jedhani dubartoonni birootaa jajjaba waan ta'aniif utuu nuti biraan ga'ini ofii isaanii fi daanii nu eegu waan ta'eef nuti homaa gochuu hin dandeenyu jedhaniin mootiin kunis kallattii kamiin waa'ee Musee borumtaa Musee jireenyi Musee bor Museen eessa akka ga'u waan beekuuf kallattii kamiin karaan ijoolleen birootaa akka badanii fi ajaja baaseera. Ajaji ba'e kunis karaa ittiin ijoolleen birootaa balleessuudha malee kaayyoonni ba'e borii isaanii yoo baay'atanii humna nu caalanii biyya kana keessaan ba'uu jedhe. Sababni isaa kaleessa garboonfatee kaleessa miidhee kaleessa xuubii dhiisisee kaleessa hojjechiifatanii waan baraniif har'as ittuma fufa jedhee yaade. Garuu kan nama dhibu Waaqayyo akka isaan yaadan akka isaan akeekan hin goone. Sababni isaa ijoollee birootaaf maatii birootaaf yaadaaf akeeka guddaa waan irraa qabuuf garbummaa keessa boojuu keessa ajiraatan iyyuu malee Waaqayyo hachi keessatti humna isaan irree isaan ayyaana isaan aangoo isaan geggeessa ture. Biyya ormaa keessatti hin baay'atanii lafa guutanii maccadanuu ta'anii sababni isaa harka Waaqayyootu isaanii jira waan ta'eef. Alachuun Musee yaada Waaqayyooti, alachuun Musee akeeka Waaqayyooti. Sababni isaa waggaa 430 horra miidhaman harka Miidiyaanii harka mootii kanaati. Akka isaan ba'aniif Waaqayyo yaada qopheessaa ture, Waaqayyo akeeka qopheessaa ture. Alachuun Musee dhaloota baay'ee furmaataa ta'u iyyuu malee dursee rakkinni itti dhufe, dursee qormaanni itti dhufe, qormaata salphaa miti. Akeeka mootii jijjiiree yaada mootii jijjiiree baajeta guddaan ba'ee Museen akka guddatu mana mootii Fariyoonitti akka guddatu Waaqayyo akeeka baasee intala mootii gara lagaatti erge. Intalli mootii nama kabaja guddaa qabduudha, nama olaantummaa guddaa qabduudha. Sababni isaa ala mootiiti waan ta'eef intala mootiiti waan ta'eef maaltu lagatti ishee geesse? Sababni isaa Waaqayyotu karaa ittiin Musee oolchu, Waaqayyotu sababa ittiin Musee oolchu qopheesseetu gara lagaatti ishee erge. Mucaa jajjaba keessa taa'ee boo'uu dhageesse. Isheenis gaafa dhageessu mucichi bareedaa waan ta'eef namoota bitti waamsiftee mucaa achi keessaa iyyuu kana waamaa fidaa jette. Gaafa waamanii mucaan bareedaa waan ta'eef kallattii kamiin erga waamamee akkas jette obboleettiin Musee haadha mucaa kana naqee sii barbaada akka guddistuu fi dhaqeen sii barbaada guddiftuun sii barbaada jette. Dhaqii ittiin jette intalli mootii gaafa dhattu garuu haadha Musee haxxee waamtee fi dhufte. Gaafa haadhi Musee dhuftu akkas jette intalli mootiin mucaa kana naaf guddisi ani sittan kennaa. Ani immoo baajeta isa barbaachisu waan isa barbaachisu gatii isa barbaachisu hundumaa siifan baasa waan ta'eef mucaa kana naa guddisii jette. Haadha isaatti fuute deebifte. Kaayyoon mootii ajjeesuudha. Kaayyoon Waaqayyo garuu mana isaa keessatti baajeta isaan akka guddisuudha. Gaafa Waaqayyo nama oolchu biyya du'anitti biyya nyaatamanitti miindaa kaffalamee baajenni namaaf ba'e akka guddatu godha Waaqayyo. Sababni isaa oolchuu Waaqayyootu wajjin jira waan ta'eef. Seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoobsa 1 irraa kaastanii gaafa ilaaltanii nama Yoosef jedhamu tokko argitu. Yoosef abjuu abjootee maatii fi obboloota isaatti hime.
gaafa obbolosaatti himu garuu Yoosefi jibbamuutti ka'e, ari'atamuutti ka'e, rakkinoonni gurguddaan maatii keessaa isa irratti baname. Obboloonni isaa Yoosefiin boolla keessa buusani. Abbaa isaanii fayyaa boosisuu jalqaban. Yoosef garuu hin duune, dabarfamee gurguramu iyyuu malee abjuunsa amma kanatti biraa namne. Biyya ni dhaqetti, iddoo ni dhaqetti, iddoo inni gurgurametti harki Waaqayyoo isaa wajjiniin ta'e. Rakkinoonni gurguddaan alaa manaa keessaa isa irratti ka'ani. Harki Waaqayyoo, irreen Waaqayyoo, geggeessuun Waaqayyoo Yoosefii wajjin waan jiruuf, kakuun ganamaa Yoosefii wajjin waan jiruuf hamma kanatti Waaqayyoo biraa namne isa geggeesse. Waaqayyoo wajjin jiraachuusaa hin mirkaneesse. Har'as Waaqayyoo ijoollee isaaf warra ganama fuudhee ka'e, warra waadaan fuudhee ka'e, warra kakuun fuudhee ka'e, galma yaadame, iddoo yaadame, amma isaan ga'utti qilleensa jiraatu, rakkinna jiraatu, bubbeena jiraatu, lolla jiraatu, Waaqayyoo geggeessee galma yaadameen isaan hin ga'a. Egaa Waaqayyoo oolchaadha. Inni Daani'elin oolche. Waaqayyoo jireenya kee in oolcha. Hin sodaatin, Waaqayyoo akkuma dubbate si oolcha. Oolchaadha, 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 oolchaadha. Humni isaa oolchaadha, maqaan isaa oolchaadha. Humni isaa oolchaadha, maqaan isaa oolchaadha.